falmachuu danda'an waan ta'eef gidduu jala dabaadha. Innis immoo nama hunda beeka, hollaa beeka. Kuma dhibbaa afur kanatti mana kan gurguree fide jechuudha. Yeroo inni daldala kan ta'e daldalli kun immoo digdamman tokko birana kaa'ee karaamaa keessa nagalchee maadda waan natti. Ammaati akka gootu Ahmadiin. Atoko na dhaggeeffadhu amma akka gootu ati ani wannan si dhaamu Sumayyaan itti si dabalti wannan si dhaamu ani dhageessaa nan nagaa bonaani bonaa qofa miti ijoolleen Oromoo obbolaawwan kan ta'e hedduun isaanii jiru jaraan illee sabboonaa dubbatu anaanis haa dubbatu bilbila sa'aatiin waan nu haqa dubbataa roon naan beekanatti dubbataa ni bal. Haqan jaallatan haqan jaallatan bilookii gochuun beektu. Kana bilookii gochuun beektu. Akkam goota beektaa Ahmadiin waa sitti mu'an. Ala akka gootu Ahmadiin. Sumeen alagaa jira. Yaa sagaleen keenya jira bilbila ammaa kaasuu deemee natti fakkaata. No dhiisin as hin jiru. Bilbila kaasu. Okay. Yoon ni alagaa jiraate itti muufan ture. Akkas goona mee maal jettu manna jala jiran maal jedhu akkasumas balgaraachin laay namni itti dhiyaatan nama kuma tokko keessaa mucaa kana miidiyaa irra baay'ee naanna'an argaa yeroo baay'ee yaadas kenneen beeku moomaas itti dubbadheen beeku kanaaf amma maal jechuun barbaada sumeen nagaamaa sagaleen koo jira. Sagaleen kee ni jira yaa ni jira. Okay namoonni itti dhiyaatan akkas godha. Ahmadiin as deebitee jirtu natti fakkaata. Doktor Ahmadiin sagaleen koo jira miti akka gootu. Akka itti saayilentii godhanu dhaggeeffadhu sitti himaan bilbila kan kee gadi xaayitii bilbila kan kee gadi xooftee Inchufin dhaggeeffadhu inchufin bilbila gadi xaayitii mallattoo ispiikerii jirtu mallattoo ispiikerii sana saayilentii godhi mallattoo ispiikerii sana saayilentii godhi. Salenti guri. Mali Kalas galas. Bakka gobus. Kalas. Ofirraa jufeera ummanni talaataan kun malee wallahi Dubai kana keessatti bare Maradin oli wallahi. Obboleewwan as jala jirtan obboleewwan as jala jirtan warri ilmaan kan keessan biyya jiran obbolaan keessan biyya jiran please barnoota irratti jabeessaa ijoollee keessan argitan kunoo ammuma kanatti namni kumni tokko argitan jedhee yaada barnoota irratti ijoollee keessan jabeessaa abaratanu yoo fira ta'e yoo obboleessa ta'e yoo daa'imni kamuu barachuu qaba. Ahmadiin ergaanan sii qabu dhaggeeffadhu. Amma naan deemaafanii Ahmadiin waa sitti meen deema dhaggeeffadhu shi. Ayye. Miidiyaa kana yeroodhaaf yoo dandeesse ofirraa qannasiitii yoo hojii argattee yoo hojii si galchan maali yoo haa ta'u dhageessaa? Nan nagaa yoo bicate waggaa lamaaf akka nama du'e ta'e shi waggaa lamaaf akka nama du'e ta'eetii rakkadhu beela'ii
hojjedhu waggaa lama akkuma nama du'e jechuudha. Haati kee haaliin kee firri abbaan obbolaan obboleessi yoo dandeesse bilbila argatte haadha kee abbaa kee qofaa bilbilee kanarraa kan hafe akka nama du'e ta'e bilbila kan kee cufadhu tiiktookii balleessi sanaan booda hojii hojjedhu waggaa lamaan booda ati uummata amma na gargaaraa jedhaartu kana yoo ati dhukkubsatee naannoo miidiyaarra finneennaan meeqa barbaadda matooshii uleen matooshii miileenaan gargaarta. Kana gochuuf immoo tiiktookii ofirraa cufi durba jedhamtu wajjiniin haasaan baay'isiin hin janajjaniin yoo si janajjanan isin dubbatin. Dhagaanis ta'a maddiin? Dhagaan jiree. Ilaa amma kaatee ati fooloodhaan fammastee miileena yoo galtes fooloon sun biddeenan ta'u fooloon sun maatii kee hin fayyadu fooloon sun sin fayyadu haa tokko. Jireenya kee kan fayyadu hojjechuudha. Birrii qabachuudha waggaa lamaan tokkoo fi akka nama du'e ta'e bilbila kan kee cufishi gati waqaa bilbila gatiitii hojii kee hojjedhu maatiin kan kee immoo nama viidiyoo amma ilaalisiin jedhee fi maatiin kan kee fayyaa qabu ijoo tarii ammallee addii kanan dulloomne yeroo mana koo jala seente kan miila fayyaa hin qabne jira kan ija hin qabne jira kan mataan gimmaashiitu jira kan waa tokko ijji tokkollee keessa hin jirretu jira. Si galee yeroo warra akkasii ilaalte haati koo abbaan kan koo alhamdulillah bareedduu jiru jettee hin tasgabboofta. Si gala miti? Tasgabbaa'ee amma wanti doktora amma wanti beeku godhu hundi isaanii baay'ee dadhabee jira garuu nama gargaaru tokko of biraan qabanu anofsii keessa akkuma tamma ilaaltu kana rakkoo kana lama baafadhe uummanni koomentiin taane Dubaay keessa dallala bichaa ilaayyuu namni fakkeenyaaf nama haasa'u hin jiru. Komentiin taanatti barreessu amma ta'an na baafachuu kee wallahi laazim akka ilaaltu kan ragaa jira ragaa biratti mana kuma dhibbaa bartuu goe fidee bakkee adiitti nagatti. Sanaan booda mucaan sabboonaan immoo of biratti fuudhee nagalee 50 Itoophiyaa boo'ee natti mana mas ijoolleen anatti sabboonaa biratti. Sabboonaan biratti immoo buune ijoolleen hin galchine kaanii biratti hin galchine akkaawuntii isaatti. Ambeessaan beekaree sabboonaa birii 50 na baay'ee nyaatee amma miidiyaa irra ba'ee ijoolletti yaa ture ijoolletti maadaa ture. Ani ammas mucaan kun yeroo rakkadheedu mucaan kun biyyiidha miskiina waa tokko hin beeku ijoollee haasana maatiin deema jedhee dhufee bakkeedhaan godhatan dhukkubsadhee bakkee jiru jechuudha. Viidiyoon kuusa dhukkubee seera galee agarsiisuu danda'a asirratti maxxansee san dhukkubsataa ture mana hakimaatti ijoollee shamarran agarsiisu. Mee amma akka furmaataatti maaltu haa ta'u jettamee fakkeenyaaf amma booda inni darbeera isa darbeerraa lama waa tokko hin dubbatini jireenyi kee gara fuulduraatii fi maaliin godha jettee karoorfatte yookiin murteessite yookiin immoo maal gochuu qabna jettee yaaddamee wanta nama sitti mirraa adda. Jireenya koo gara fuulduraatti amma wanti yaaduu qabdu mubaarakii siyaasii adumaanii kana keessa jira. Akka inni miskiina bira dhaabbatu akka inni gargaaru. Garuu ijoolleen baay'ee naalleffatanii jiran maaliif anatiyyi ijoollee kana kabaja waan hin koomentii dubbisuu hin beekneenaan koomentii natti barreessu ijoolleen dubbisanii akka nama kadhateen jiraan jedhanii buqqee gotaa natti mana. Afaan hin arrabsaan asii ijoollee kana ijoollee koomentii natti barreessuun kana. Namni hundi naa haleeffatee jechuudha sanii kusattee miidhamee jiru. Isa darbe dhiisa ammaati isa darbeerraan dubbatiin jedhee kee gara fuulduraatti maal gochuu qabda? Gara fuulduraatti amma karaa maajii tokko maalirraa kaffallaan maatii kootu warra gaarii kan mana qabdu kanaadhaaf abbaa qonkoo kabajee kanaadhaaf abbaa si kabaju si kasee ofitti ilaalee fuudhee wajjin jijjiiramee bakka guddaa gahuun barbaadaan jedhe gara kooti fuulduraatti yaada kooti ammayyuu hojii galee jijjiiramee gochuudha malee as hojii galee jijjiiramee ilmoo nama Ahmaddiin. Ani akka obboleessa keetiitti ati fudhadhu si dhiisisi wannan sitti mee bu'u maanni beektaa? Yeroo kanarratti gaa'ellisiif hin barbaachisu gonkumaa hin fuudhinii ofii kan keetii dhakaa cabsii ofii kan keetii hojjedhu ijoolleen hojii si haa galchanu maaliyyuu haa ta'u mana namaa haa ta'u dhakaa cabsuu haa ta'u ashawaa wanta ta'e haa ta'u waan barbaade haa ta'u bilbila kanatti waan amma bilbilli si wajjin hin deemu maaliif beektaa bilbilli nama barate wajjin hin deema bilbilli nama sirriitti keessa isaa dubbisuu danda'u amma ati fakkeenyaaf tuqaatee tiiktookii kana guddifattee bor tokkotu si bira taa'ee akkaawuntii kan kee ittiin wanjala hojjetaa qabamtee mana hidhaa buuta si galee. Sirrii anamma yaada kootiin dooktorsiitiin maal dhaggeeffadhu amma uummata natti kolfee koomentiin taanatti barreessu kana bor jijjiiramee galata ijoollee kana kaffalee haadha hiyyeessaa bira dhaabbadhee miskiina bira dhaabbachuu qaban jedha yaada kan kootiin duniyaan akkoo haadhaaf abbaa koo gaddamoo warra koo gaddamoo miskiina bira dhaabbachuudha galas. Kana yaada jira karaa roobota jechuudha maaliif anamma ijoollee guddatu xiqqoodha
dalagee jiramu bakka guddaa qabuu danda'a. Maaliif har'a ijoolleen mana arabsaaran kuni mubaarikiin bira dhaqee garsiisaa keessee neemi sinaa gaarii gabsisuun qaban jira yaada mootummaa. Hadda mubaarik addaa karaamaa jee tokko sirraan kaffala dhaqee na kaadee miti dhaqee biratti nima. Garsiisaa keessa ganna darbatee na buuse wallaahi laazim akka rabbi sitti maa. Karaamaa jee tokko sirraa kaffalee hojii isin jaalatti fayyadinaan jedhee amma karaamaa jee tokko nirra jira mana sabboonaa maan jira. Mee Ahmadiin okay amma nati barbaadde waan jee tokko akka jarri sirraa kaffalan barbaadde